Akkaataa bilbila namaa guutummaan guututti to'annoo keessan jala oolchuu dandeessan Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Imo waanuma social media ta'e kamiyyuu jechuudha akkamiin to'annaa keessan jala oolchuu dandeessan silkii abbaa barbaadanii control gootanii ofirratti deebisuu ni dandeessu. Kanaafuu aappii tokko isin barbaachisa. Aappii kana bakka nan buufadhaa isiniin jedhe duwwaa buufadhaa. Eessa akka buufattan viidiyoo gara boodarratti isinitti hima. Hordoftoota kiyya nagalle hin daganne akkam nagaa jirtan hordoftoota Oromaan. Otoo karaa barumsaatti isin hin dabarsineen duratti warreen hangammatti maatii keenyatti dabalamin channel kun channel baromsate subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama viidiyoon nu gaddisnu yeroo nufi isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatina viidiyoon kun akka namoota baay'ee bira ga'uuf please like tuqaan isiniin jedha barnoota keenyarraa bakki isiniif hin galii yoo jiraate comment jalatti nuuf barreessaa hiriyoota keessanillee share gochuu hin dagatina isiniin jedha hamma kallatti maaniin karaa baromsaa isin dabar. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jirra akkuma reefu mata duree irraa isiniif tuquuf yaale silkii abbaa barbaadanii akkamitti control gootanii kolanii keessan jalatti galchuu dandeessan kan jedhuun isin barsiisa hordoftoota kiyya hanga dhuma viidiyoo kanatti yoo hordoftan silkii abbaa barbaadanii control gootanii hordofuu ni dandeessaniin isiniin jedha hordoftoota kiyya kan isinirraa eegamu hanga dhuma viidiyoo kanatti seeraan daawwachuu qofa hordoftoota kiyya oduu isinitti baay'isu kallatti maan isin argisiisa. Egaan hordoftoota kiyya aappii kana ani gadi buufadhee waan jiruuf jechuudha eessa akka gadi buufattan immoo viidiyoo gara boodarratti isinitti hima ani amma keessa seeneetti isin argisiisa gadi buufadhee waan qabu hordoftoota kiyya yeroo tokkoof irratti hin cuqaasa sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee dhufa mata duree privacy policy and data security ka jedhu kana qabatee nuuf dhufa jechuudha seera keessa jiru kana seera policy kana keessa jiru kana hunduma isaatu hordoftoota kiyya akka isaan duuka walii galtan beeksisuuf gadi buutanii maal gootan hordoftoota kiyya kan jalaa kanarratti accept gootanii seera kana ni eeyyamtuufi jechuudha accepting godhana amma jala kanatti gadi buutanii accept bakka jedhu kana cuqaasuun accept gootu. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa asirratti barreeffama keessa jiru kana inni dubbistu jechuudha tokko hanga sadii fa isiniif lakkaaya kanaafuu isin itti madhiistan hanga inni lakkoofsa sadii bakka procedure jedhu tanarratti isiniif lakkaa'u jechuudha kana keessa kana yoo feetan dubbistanii yoo feetan dubbisuullee batan rakkoo tokkoon qabu gadi buutanii asirratti procedure bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu sana booda asirratti haala kanaan isiniif fida permission ni kennitaniif jechuudha amma asirratti permission kennaaf eeyyama ni kenninaaf jechuudha allahu jettanii seentu jechuudha allahu goone ammallee allahu gootu allahu ni gootu ammallee allahu goda seentanii jechuudha hamma dhumatti permission ni kennitaniif jechuudha hordoftoota kiyya eeyyama jechuudha guutumaan guututti amma aappii kana eeyyama kennineef jira sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufa hordoftoota kiyya asirratti waan tokko adda baasee isinitti himuu qabu tokko yoo jiraate aappii kana kan isin buusuu qabdan bilbila nama xalafuu barbaadanii bilbila nama haasofsiisuu barbaadanii san hordoftoota kiyya haasaa isaa dhaggeeffatu barbaadanii san irratti buustuu jechuudha daqiiqaa tokkoof achirratti buustanii yoo barbaadan aappii achirra ni dhossitu jechuudha piroososa hundaa'u yoo xumurtan achirraa ni dhossitu akkamitti aappii akka dhossan dhiyoo tana viidiyoo darbee keessatti isin argisiisee ture hordoftoota kiyya tole egaa eega akkanatti bakka kana nu fidee kunuu akkuma argitan amma asirratti total forwards bakka nuun jedhu kanarratti hamma ammaatti namoonni nu forward ofirratti goone tokkolleen hin jiru jechuudha kanaafu maal gootu asirratti gadi buutanii add roles bakka jedhu kanarratti mallattoo pilaasii ta'e irra jirtu kanarratti kilik gootu sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan mata duree lama qabatee nu dhufa akkuma beekamu asirratti hordoftoota kiyya create basic rule fi akkasumas gama gadi kanatti illee yoo gadi buutan create advanced rule ka jedhu kana qabatee nuuf dhufa jechuudha fakkeenyaaf asirratti create advanced rule jechuun fakkeenyaaf hordoftoota kiyya bilbila nama hedduu irratti jechuudha fakkeenyaaf bilbila lamaa fi sadii irratti miseejii nama sanii akka isarratti dhuftu yoo barbaadan bilbila lama sadii irratti akka isiniif dhuftu yoo barbaadan kanarratti cuqaastanii sirreeffattu jechuudha fakkeenyaaf amma tokkoma irratti akka naa dhuftu ufuma kiyya irrattiin bilbila nama sanii xalafuu barbaade jechuudha hordoftoota kiyya fakkeenyaaf bilbila hiriyaa keessanii kan nama tokko yoo xalafuu barbaadanii bilbila keessanirratti keessan qofa irratti miseejiin akka dhuftu yeroo inni Facebook banate akkasumas imo banate koodiin bilbila isanii akka bilbila keessan qofa irratti dhuftu yoo barbaadan kan tokkoffaa kanarratti cuqaastu jechuudha create basic role ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha asirratti rule 1 ka jedhu kanarratti maqaa keessan ni barreessitu jechuudha hordoftoota kiyya gubbaa kanarratti maqaa keessan ni barreessitu amma maqaa kiyya barreesseen jira asirratti Oromaan jedheetuma maquma chaanaala kiyya haa barreessu sana booda asirratti yoo gadi buutan maal argattu contact to forward ka jedhu kana argattu jechuudha hordoftoota kiyya kanarratti maal guutu lakkoofsa keessan kan miseejiin nama
nama sanii akka irratti isiniif dhufu akka irratti isiniif ergamu barbaaddan asirratti ni guutu jechuudha. Yeroo inni imo banate akkasumas Facebook banate waanuma kamiyyuu bilbila isarratti yeroo inni barate koodiin isaa kallattimaan dhufee isin qaqqabaa jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu asirratti lakkoofsa bilbilaa keessa ni guutu jechuudha. Mee nama lakkoofsa bilbilaa kiyya nan guutamee asirratti. Ani amma hordoftoota kiyya kun akkuma argitan lakkoofsa kiyyallee itti guuteen jira jechuudha. Egaa akkanatti lakkoofsa keessanillee itti guutanii maal gootanii gadi buutanii asirratti save gootu jechuudha. Save nan godha nama. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Kun akkuma argitan mata duree rule created ka jedhu kana qabatee nuuf dhufa jechuudha. Amma successful nuuf tahee jira jechuudha. Guutummaan guututti wanti ergaan keenya nuuf milkaa'ee jira jechuudha. Kanaafuu amma isa kana akka nuuf milkaa'ee arguuf jechuudha. Check godhuuf hordoftoota kiyya lakkoofsa reefuun tanaa nu achirratti guunne san irratti akka teekstiin nu ergamtuuf asirratti gadi buutanii test bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Amma sana booda hordoftoota kiyya kunoo haala kanaan jechuudha asirratti dhufee nuuf bahaa jechuudha. Yeroo akkanatti inni fuula kana qabatee nu dhufee asirratti waanuma tokko haa barreessu jechuudha. Mee nama fakkeenyaaf asirratti ergaa miiseejii tokko nan barreessa jechuudha hordoftoota kiyya. Mee sirriitti hordofaan isin. Mee nama hordoftoota kiyya maquma koo haa barreessu jechuudha. Maquma chaanaala kiyya haa barreessu maaliif isinitti argisiisuuf waan ta'eef hordoftoota kiyya isin. Hordoftoota kiyya amma isinuma argisiisuuf waan ta'eef maquma chaanaala koo irratti barreesseen jira jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi gubbarraa kun maal jettanii yoo na gaafattan kun rakkoo hin qabu yoo fedhanii balleessitan yoo fedhan akkanuma dhiistanii jechuudha hordoftoota kiyya optional kuni. Okay? Kanaafuu asirratti gadi buutanii eega akkanatti miiseejii waan barbaaddan sana asirratti fakkeenyaaf anamma isinuma argisiisuuf isiniif galee miti. Sana booda maal gootu asirratti test bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Haala kanaan isinilleen abbaa barbaaddan xalafuun ni dandeessanii jechuudha. Ani amma kana isin argisiisuuf malee isin kana barreessuun isinirraa hin eegamu jechuudha hordoftoota kiyya. Maaliif isin gar fuulduratti waan kana hordofuu deemtan waan ta'eef jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan sana booda bilbila nama sanii ni deebiftaniif jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e aappii hidhattanii settingii keessa hidhattanii gubbarra hide gootanii ni dhossitu jechuudha. Sana booda waan tokko wanni isatti illee beeksisu hin jiru abbaan sun beekullee hin danda'u. Fakkeenyaaf aappoonni an kana dura isin barsiise gubbaa kanarratti yeroo namni isin xalafe ni mul'atu jechuudha. Kuni amma waan tokkollee hin mul'atu. Viidiyoo har'aa kana hordoftoota kiyya akka isin waliin miitaniif osoo hin taane akka isin waan nagaa qofaaf itti fayyadamtaniif namoonni karaa kanallee nama xallafan waan jiraniif karaa kanallee akka ofirraa eeddanii aappoota jechuudha eeyyama keessanii malee bilbila keessan irratti gadi bu'ee yoo argitan jechuudha bilbila keessa yeroo yeroon to'attanii uf keessa akka balleessitanii namni akka isin hin to'anne karaa kanallee akka to'annoo namaa jalaa bilisa taataniif isin barsiise malee akka isin itti waliin miitaniif miti. Aappoonni namaan hordofan baay'eetu jira garuu hordoftoota kiyyaa Oromoon yeroo waa barsiisan jechuudha deebiteen namarratti shira yaaddi kanumaaf baroomsaan isiniif qoodu kana hamtuutti hin fudhatinaan isiniin jedha akka kanaan itti akka fayyadamtan abdiin qaba. Baroomsarraa kana akka isin gammachiisu hordoftoota kiyya akka waarraa baratan abdiin qaba. Hadaraa waliin hin miidhina waan nagaa qofaaf itti fayyadamaan isiniin jedha. Aappii kana eessaa arganna jettanii yaada'uun keessan ol hordoftoota kiyya fagoo osoo hin dhaqin jechuudha. Aappii kana karaa salphaa ta'een orjinaala isaa bakka isin argattan hordoftoota kiyya eeguma chaanaala kiyya kana jala dhuftanii jala kanatti kunoo barreeffama jiru kana yeroo tokko irratti cuqaasu. Sana booda haala kanaan feesbuukaa fi telegiraama kiyyallee tiktaaka kiyyallee isinii fida jalatti gadi buutanii hordoftoota kiyya telegiraam bakka jedhu kanarra cuqaastanii telegiraama keenyarraa kallattiin buufattanii jechuudha orjinaala isaa pilaastoorii keessaa yoo buuftan ani keessa hin jiru jechuudha orjinaala isaatiin asirra isiniif kaa'ee jira orjinaala isaa dhaqaati telegiraama keenyallee jooyin godha achumaanii achirraa buufadhaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Okaa'u bilbilli keessan liinkii kana yoo isiniif baasuu dide hordoftoota kiyya bilbila keessan akkanatti gamanas butuun dhumarratti abaawut ka jedhu kanarratti cuqaastanii sana booda akkanatti ol harkistanii jala kanaan mallattoo telegiraamii argattu asilleen argatu ni dandeessaniin isiniin jedha aappii. Egaan hordoftoota kiyya baroomsa har'alleen kana fakkaata akka waarraa baratanii fi akka itti gammaddan abdiin qaba. Maarree isinilleen viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf chaanaala kana subscribe godha. Viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin qabuuf mallattoo notifiikeeshinii tanarra kaa'uu hin dagatina. Yaadaa fi komii qabdan bakka isiniif hin galin komentii jalatti naaf barreessaan isiniin jedha. Share waliif gochuu hin dagatina hordoftoota kiyya warreen hanga ammatti viidiyoon keenya jala darbe mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaasuun viidiyoon barnoota baay'eetu keessa jira deemtanii waan barbaadan ilaaltanii sirreeffatu hin dandeessaniin isiniin jedha hordoftoota kiyya baroomsi narraaf qabadde asuma irratti raawwata. Baroomsa yeroo itti aanutiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.